Maallaqni kaaffee keessaa dalagee argadhu xiqqoo waan taateef anaa fi maatiin koo deeggarsa eegna. Kaafaa'oon kora boru taa'u irratti hoogganaa haaraa filataa. Godinaalee Oromiyaa hongeen itti hammaatee turetti qabbanni deebi'u. Naannoo magaalaa Yaallootii fi naannoo magaalaa Eloo yeroo fi gaar roobeera. Baay'ee jaalanne baay'ee eegan turre. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Poolaandii wayita daawwatanitti baqattoota waraana Yuukireenii fi loltoota Ameerikaa dubbisuuf akka jiran odeeffannoo biroos qabna. Amma xumuraatti nu hordofaa. Biyyoonni addunyaa fi dhaabbileen gargaarsa namoomaaf jechuun walitti bu'insi akka dhaabbatuuf murtaa'uun jajjabeessaadha jechuun ibsaa jiru. Guyyaa kaleessaa mootummaan Itiyoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha atattamaan lola dhaabuusaa ibsuu boodas finciltoonni Tigraayis waliigaluu beeksisaniiru. Dhaabbatni mirga namoomaaf falmu Amnesty International murteen qaamoleen lamaan fudhatan jajjabeessaadha jechuun ibseera. Yeroo dheeraadhaaf lafoo deeggarsa gara Tigraay geessuun rakkoo ta'eera. Kanaafis qaamoleen lamaanuu wal himatu. Jiraattonni naannoo Tigraay dubbifne immoo gammachuu isaanii ibsaniiru. Ammayyuu taanaa gabaasa qaba. Maqaan ishee Salaam jedhama. Magaalaa Maqalee keessa kaafee keessa hojjetti. Kanneen deeggarsa eegan keessaa tokko ta'uu himti. Kaafee keessa qacarameen hojjedha. Hojii kanarraa galii argadhuun jiraachaa jirra. Haa ta'u malee maallaqni kaafee keessaa dalagee argadhu xiqqoo waan taateef anaa fi maatiin koo deeggarsa eegna. Murteen amma dhaga'ame osoo dafee hojiirra oolee gaariidha. Sababiin isaas baay'ee rakkanneerra. Osoo dafanii walii galanii baay'een gammada. Jiraataan biraa dubbisnes kana dura dalagaa akka qabuu fi amma garuu deeggarsa eegaa akka jiru dubbata. Murtee amma irra ga'ameenis gammachuu ibsa. Kun jiraatota naannoo Tigraay murtee tibbanaan abdii horatanidha. Waraanni waggaa fi ji'a ja'a dura eegalee lammiiwwan kumaan lakkaa'aman lubbuu akka dhabsiise amanama. Mootummaan lammiilee nyaata dhabuurraa kan ka'e Tigraay keessaa ba'uun gara naannolee ollaa akkasumas gara Eertiraa baqachuu ibseera. Kanaafis dhimma namoomaaf jecha lola yookiin walitti bu'iinsa dhaabuu murteessuusaa guyyaa kaleessaa ibse. Kan hordofee finciltoonni Tigraayis galgala keessa murtee kanaan walii galuu isaanii beeksisaniiru. Murteen kun gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa US David Satterfield Itoophiyaa erga daawwatanii fi manneen maree US yaada murtee dhimma Itoophiyaa laallatan ilaaluu erga jalqabanii booda dhagahame. Murteen mootummaa Itoophiyaas ta'e deebiin finciltoota Tigraay irraa kenname abdachiisaa ta'uu biyyoonni ibsaa jiru. Hojiirra oolmaa isaafis akka tumsan ibsan. Qondaalli Amnesty International Sarah Jackson murtee jajjabeessaadha. Tajaajilonni bu'uuraa kanneen akka baankii, ibsaa fi telefoonaa akka banamu gaafataniiru. Murtee qaamoleen lamaan lola keessa jiran fudhatan Ameerikaan miira gammachuun simatti jedhaniiru ministeerri ajaalaa US Anthony Blinken. Gamtaan Awurooppaa gamasaatiin murtee mootummaan Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay dhukaasa dhaabuuf dabarsan kan simatuu fi gargaarsaan tumsuuf qophii ta'uu beeksise. Mootummaan Jarman dhaabbata biyyoota gamtoomanii IGAD akkasumas kaanis abdii ibsaniiru. Akkuma murtee kanarraa abdii eegan akkuma jiran ija shakkiin kan laalanis jiru. Jiraataan dubbifne tokko kana duras waadaa galame kan hin raawwanne jira jechuun ibsa. Mootummaan finciltoonni Tigraay bakkeewwan naannoo ollaa keessaa akka ba'an gaafateera. Osoo isaan hin bahin deeggarsa gara Tigraay geessuu danda'a. Dhimma kanarratti humnoonni Affaar kan sochii finciltoota Tigraayin mufii keessa jiran ejjennoon isaanii maali? Humnoonni Eertiraa jechuun kan gaafatan jiru. Sababa waraana kaaba Itoophiyaan lammiileen naannolee sadii keessa jiranii fi miiliyoona 9 ol ta'an deeggarsa akka barbaadan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibseera. Kanneen keessaa garri caalu naannoo Tigraay keessa argamu. Murteen kun deeggarsa uummata biraan ga'uun alatti waraana mariin gara xumuruutti geessa jechuun kan abdatanis jiru. Godinni Booranaa iddoo Oromiyaa keessaa hongeen hunda caala miidhatte roobni guyyoota lamaan darban roobuu eegale. Qondaalli naannoo Oromiyaa dubbisnee bakkeewwan biroollee roobuu himaniiru. Jiraataan godina Booranaa aanaa Elwayyee Shoobaan bolu kaleessa galgala irraa eegalee roobni deebi'utti hawaasni naannoo gammachuu isaanii ibsataa turanii jedhan. Kaleessa galgala garsaatii kudhanii akka roobe billoo kan faaqa qal'aadha. Aanaa Elwayyeetii faana eebaloo keessa roobii gaariidha jedhee yaada. Kaltalleellee rooba kana dhaga'eera. Mooyyaleellee mirgaallee aanaa goomoleellee aanaa yaballoollee garuu immoo baay'ee rooba gahaa miti. Bakka muraasatti immoo wal caala garuu baay'ee jaalanne baay'ee eegan turre. Amma immoo argachuu kennaaf roobuu kennaaf baay'ee gammanne. Roobni baay'ee roobee horiilee ni jisne suutaa roobe. Kanaaf ammallee akka rooba jedhu masgaalee baasee jira. Yeroo agamii booda rooba kana argattan? Ji'a bonaa duraan sadiidha gara ji'a
jecha turre irraa roobni argatin. Rakkoo gogiinsaa kanaan dura ture isinii furuu danda'a roobni kun? Hin danda'a. Horiin du'eela gosa darbee hafe nuuf jiraata jedhee yaada. Naannoo lafa keessatti immoo loon asii iddoon duraanuu isaafuma kan rooba ture iyyuu durillee yeroo kan rooba. Hoogganaan buusaaf gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir roobni godinaalee Oromiyaa hongeen miidhamanitti roobuu jalqabeeraa jedhan. Naannoo Oromiyaa keessatti aanaalee baddaa fi gammoojjii irrattis roobni roobee jira. Dheengaddarraa kaasee rooba hamma tokko gahaas ta'uu baannaan godina Booranaa irrattis Gujii bahaa naannoo Nageellee sanas hamma tokko roobee jira. Baalee Bahaa amma Daawwee Sararittis hamma tokko roobee jira. Haalli meteoroloojiis roobni akka roobu ni ka'a. Haa ta'u garuu ammaa fi rakkoo hinii kallee jechuu yoo baanne bishaan hin argatu. Bishaan bakka baay'eetti rooba gaariitu roobee jedhama. Gabaasni gammaatti jiru horiin bishaan argachuu hin danda'a. Roobni kun yoo itti fufe torbee tokko lama booda margi waan lafaa marguuf kan du'ee kun damdamachuu hin danda'a. Gargaarsi nama yoo xiqqaate ji'oota 3 arfan itti aanuuf itti fufuutu sarara jiraata. Namni roobeedhaaf nyaanni margu midhaan hin faca'u. Midhaan rooba gidduu kanaatiin qaqqabee jira amma yoonaatti ragaan isin qabdan. Agammaatti gabaasni nu ga'ee hin jiru. Haa ta'u garuu horiirra midhaan ga'uu ni danda'a. Sana gabaasa walitti qabnee yeroo itti aanutti marajaa isiniif kennina. Amma yoonaatti balaa hongee mudate kanaan midhaan lubbuu namaa fi akkasumas immoo horiirra qaqqabee agamiin ibsame. Miidhaa namaarraa gammaatti rakkoon lubbuu namaa dhaqqabee hin jiru. Horiin baay'een nu harkaa miidhamee jira. Booran qofaa gara horii 500 ol ta'u miidhamee jira. Du'eera jechuudha. Lakkoofsi isaa xiqqaatu malee Gujii Bahaa fi Baalee Bahaa irrattis rakkoon akkasii qaqqabee jira. Lakkoofsi guddaan garuu kan godina Booranaati jecha. Afrikaa kibbaatti dursaan duula jilba lammiilee biyya alaarratti gaggeeffamu hoogganu magaalaa daldalaa biyyattii kan taate Johannesburg keessatti to'atame. Namichi umurii ganna 33 Nilaahila Laaks Dilaamiin jedhamu kun garee baqattoota biyyoota biroorraa Afrikaa kibbaa seenan adda baasee aleeluu hooggana. Namichi kun ji'oota muraasaan dura gara Itoophiyaa wayita dhufetti xiyyeeffannoo miidiyaalee kan argate yoo ta'u buufata xiyyaara idil addunyaa boolettis simannaan taasifameefii ture. Sochiin dargaggoo kanaa akka isaan yaaddesse lammiin Itoophiyaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg dubbifne Gazzaany Sumaamoo BBCtti himaniiru. አሁን ያለንበት ሁኔታ ባለፈው የጀመሩት ስትራክቸር ካለ በጣም ከባድ ነው። በደቡብ አፍሪካ sochiin yeroo darbee galee yoo jiraate baay'ee addeessaadha. Sochiin ture biizinesoota gurguddoo kan lammiilee Itoophiyaa dabalatee irratti xiyyeeffachuutu mul'ata. Sochii kana hanqisuu irratti hojjetaa jirra. Badii guddaa geessisuu danda'a jedhee nan yaadda'a. Odeeffannoowwan bahaa jiran kana caalaa hojjechuu akka qabnu nu akeeka. Hawaasi diyaaspooraa wal eeguu qaban natti fakkaata. Amma immoo duun gaggabaabsee isinitti hima. Hidhattoonni gama lixaa fi kibba Oromiyaa socho'an abbaa gadaa Gujii Jiloo Maannoo irratti aleellaa hin raawwanne jechuun waakkatan. Abbaan gadaa mana jireenyaa isaanii irratti aleellaa raawwachuu kaleessa BBCtti himanii turan. Baqattoonni Yuukireen maraatoonii Jeruusaalem mo'atte. Dubartiin lammii Yuukireen intala ishee kan waggaa 11 wajjiniin gara Israa'elitti kan baqatte maraatoonii Jeruusaalem mo'atte. Atleet Valentiniyaa Verestikaa maraatoonii dubartootaa sa'aatii 2 daqiiqaa 45 fi sekondii 54 xumuruun injifatte. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Poolaand wayita daawwatanitti baqattoota waraana Yuukireenii fi loltoota Ameerikaa dubbisuudhaaf akka jiran himame. Qabiyyee keenya xumuraatiin waraanni Yuukireen keessatti eegale ammallee itti fufeera. Sababii waraanichaatiin biyyoonni lixa Raashiyaa gubbaarratti qoqqobbii ka'aniiru. Raashiyaanis keessumaa galtee alaarratti ergitu irratti qoqqobdeetti. Biyyoonni lamaan waraana keessa jiran midhaan alatti erguudhaan waan beekamaniif sababii waraanaan gatiin midhaanii xaa'oo fi kaanis dabalaa jira jedhamee sodaatameera. Sababii waraana kanarraa kan ka'e midhaan keessumaayyuu abaaboo Itoophiyaan alatti ergitu irra qaqqabeera. Dubbi himtuun waldaa oomishtoota hoortikaalcharii fi alatti kan ergan aadde Yemisraach Birhaanu oomisha Itoophiyaa keessa harki 3 kan ta'u Raashiyaatti ergama ture jedhu. ዳይሬክት ሴል የለንም ወደ ሩሲያ ማርኬት ማለት ነው ኢንዳይሬክትሊ ነው የሚገባው ስለዚህ kallattiidhaan raashiyaattiin gurgurru
Oomishni asitti oomishame Neezerlaanditti ergama. Dhaabbati caalbaasii achi jiru rakkoon uumamuusaa gurra nu buuseera. Kun immoo qonna abaaboo keenyas ni huba. Oomisha abaaboo Itoophiyaan alatti ergitu keessaa 2.5 hanga 3 kan ta'u kallattiin ala gabaa Raashiyaa seena. Kun immoo sababa akkaataan kaffaltii jijjiirameef rakkoo godhateera. Kaffaltiin yoo kaffalamuu dhibe immoo rakkisaa ta'a. Daangaan qilleensaa cufamuunis dhiyeessii danqee jira. ክሎዝድ ስለሆነ እሱም የሰፕላይ ቼኑን አፌክት አድርጎታል። Kafaa'oon dhimma keessoo ta'ee sakatta'aa hin qorataa irratti mari'ataa danbiittiin bulmaata keenyas keewwata tokko fooyyessineerra sagantaa keenyallee fooyyessinee keessa deebinee ilaallee kora sabaa kanatti dhiyeessinee qabsoo kanatti seennaa. Kana dura miseensonni keessan hooggantoonni keessan Finfinneedha jiran godinaalee jiran akka hidhaa turan ibsaa turtaniitu waajjirri keessanis akka cufamaa ture ibsaa turtaniitu ammatti yeroo kora teessan namoonni isin barbaadan kan kora taa'uu qaban jettanii yaaddan akka dhaabaatti hunduu jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hunduu hin jiranu iddoo tokko ammallee hidhaa keessa jiru. Koreen godina Harargee Bahaa bittinnaa'ee jira. Qindeessaadhaa fi itti aanaa qindeessaan mana hidhaa jiru lamaaniyyuu. Godina Gujii aanaa Uraagaa keessaa immoo qindeessaan koree Kafaa'oo aanaa Uraagaa obbo Waaree Loloo mana hidhaa jira. Innis namooti kun sadan kora sabaa kanaa kan hirmachuu danda'anidha. Yoo argamuu baatanii jedhanii harka caalaadhaanii geggeessina jenneetu walga'iin kun korri sabaa kun itti fufa. Dhaabi Kafaa'oo hooggansa haaraan filataa? Filannoo sin geggeessa kan keessaa hir'atan jiru kan daddabneerra jedhan illee jiraachuudhaaf hin malu. Amma yoonaatti illee odeeffannoo hin qabaatin malee filannoo geggeesseetu haaraas itti dabalata. Warra tures boqochiisa. Ta'a maal beekama kanaadha inni kan. Yeroo korri taa'u ilaalladha yaadi keessan. Yeroo korri taa'u ilaalla malee. Mi'a asuma irratti utuu dubbii keessan hin fixinii Kafaa'oon bakka Profeesar Mararaa Guddinaa hoogganaa haramuu yaada qabaa? Dhugaadhaa amma yoonaatti wanti beeku hin jiru hin qabu jedhee tadhi yaadaan kadhataa jirrayyuu isaanii dhannaa dhabaa jiru. Garuu gama keenyaanii dhugaama dubbachuudhaaf kadhataama jirrayyuu nuyi akkasin jettanitti tun ta'inii akka nuyi jennetti ta'uutirra jira jenneetu irratti mari'ataa jirra. Profeesar Mararaanii nagaggeessaa jedhanii dubbataniiru jechuudha. No, amma kanaan dura nagaggeessaa jedhanillee hin dubbanne. Nus hin geggeessine jennee hin yaanne. Dhugaa dubbachuudhaaf geggeessuunis maallis nurra hin jiru. Korri sabaa argameetu kan murteessu ta'e an akka yaada kootiitti itti nuuf fuyyuu jedheetanii yaadaa jira. Maaliif korri sabaa kuni waan irratti dubbatee waan irratti murteessu hin beeku. Ajandaa kana irratti haasa'uudha malee. Galatooma Buxuruma. Kan dhageenye paartiin mormituu Koongirensii Federaalawaa Oromoo sanbataa fi dilbata fuuldura keenya yaa'ii waliigalaa ni taasisa. Dhaabbichi paartilee boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa koraa yookiin immoo yaa'ii waliigalaa akka ta'an itti hime keessaa tokkodha. Dhaabni waggoota dheeraadhaaf Profeesar Mararaa Guddinaan hoogganamaa ture hooggansa isaa haaraa ni filata. Amma yottaanaatu isiniif dhiyeessee dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqasaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa.